raasi qilleensa kana keessa ani gargaarameera raasi harkaa keera ani gargaarameera jedhi jabali ani gargaarameera jedhi baa kan na gargaaru waaqayyoodha jedhi ishii haalleluuyaa jedhi kaa jabali be haalleluuyaa jedhi maalati eega namni tokko olu taalee ani gargaarameera jedha Matius Raja Rasadi agak bersagani. Galagaleen biratti si arge Yesuus kan darbineerum ne lafa banaa darbineerum ne guyyaa rakkinaa Yesuus isa irraa miti gaafa qofaa ta'u anaaf situ hin beekna garaa keetu natti jabaatu harka keetu galfata nyaatu Yesus immoo isaaniin eenyuudhaan jettu jedhee isaan gaafate. Simoon Phexros deebisee ati Masiihicha ilma Waaqayyo jiraataati jedheen. Ameen. Ati Masiihicha ilma Waaqayyo jiraataati jedheen. Kanarratti Yesus deebisee yaa Simoon ilma Yoonaa ati kana yaadamteedha. Kana abbaa koo isa waaqarra jirutu sitti mul'ise malee yaadni namaa foonii sitti mul'ifne. Anis sitti hima akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ati dhagaadha. Anis dhagaan sochoone kanarratti waldaa koo nan ijaara. Gooftummaan du'aas matumaa waldicha irratti humnan godhatu. Haalleluuyaa. Hin bu'us. Banaa mootummaa waaqaa siifan kenna. Waan humti ati lafarratti hiite waaqarratti hidhamaa hin ta'a. Waan humti ati lafarratti hiikte immoo waaqarratti hiikamaa hin ta'a jedhe. Haalleluuyaa. Hanga lakkoofsa 19 dubbise. Gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaarra yeroo deddeebi'ee hojjechaa ture keessatti namoonni Yesuus duukaa deemu turan. Bartoonni Yesuusis duukaa deemu turan. Naa gochaa ta'uu kana dinqii ta'uu kana ilaalanii namoonni maal laan jedhu mee natti maa waan namoonni haasa'anii jedhe Yesuus. Maal haasa'u namoonni waa'ee koo'e. Yesuus waan baay'ee jira jedhanii. Maayin kaan Iliyaas jedhu. Kaan Ermiyaas jedhu. Kaan raajota keessaa isa tokko jedhu. Kaan Yohaannis cuuphaadha siin jedhu waamni isaan beekamu maal jennee akkasii waamnu jedhanii. Asirratti waan isinitti himu. Waa'ee kee namni waan baay'eedha. Namoonni tokko tokko akka jedhu. Namni maaliif waa'ee koo dubbata? Waa'ee nama jiru miti waa'ee nama du'e iyyuu naasa'u ijoollee. Ati immoo jirtu. Ati immoo maal jedhan jedhee? Nama si bukkee jiru jirta moo jirta jedhanii? Ati jirta moo jirta jedhanii? Jirta? Reeni jira kan jettan. Erga jiraatte namni waa'ee kee naasa'a gara kee. Waa'ee kee namni naasa'a. Seetanni naasa'a. Biyyi lafaa naasa'a. Waaqayyo si naasa'a. Ati garuu kan waan jedhudha murteessaa. Inta tu bagara mata rekod. Egan akan jen. Kali ni tu ati jumpa lalu kali ni ada tu karra itu deh. Amma sini. Amma berkenya. Sudah barang kah sampai orang ni.
Maqaan kee Araarsaa Gorshuuti. Araarsaa Gorshuu jedhama. Amma namni tokko dhufeetu Araarsaanii gabaabaadhaa. Inni tokko immoo Araarsaanii dheeraadhaa. Hin agarree Araarsaan magaalaadha tokko immoo hin agarree Araarsaan diimaadhaa. Isaan kana keessaa tokko Araarsaan. Dhugaan jedhameera. Sobiso jedhamee amma Araarsaan ante Araan nama gabaabaa naan jettaa yoo dhukifatee ka'e gowwaa ta'e jechuudha. Araan gurraacha naan jettaa no diimaadhaan yoo ka'eesi gowwaa ta'e jechuudha. Warri gurraachadhani ituma diimaa ta'uu isaadhaaniitu gurraachaadha waan ta'eef rakkoon isarraa lafu bira tun taane isarraa dhufeera. Dhagaa oltanii ayyaa keessanii hooyyee qabdaa waliin jedha. Namni abalumaan kannaan jettan jedhin siin jedhama. Namni tokko gaafa gara tajaajilaatti dhufanii tajaajila baay'ee jaallatu tajaajila baay'ee barbaadu. Garuu maal jibboo jettan jechanii. Ani bakka jechuudha kanaa jedhee Akallichi nattaaf, lallabis nattaaf, ani erguma kannaan jedhama ta'e kunis nattaaf, sun nattaaf sitti nafin. Amiin jedhi gaa. Maalin jedhee? Maalin jedhee? Sitti nafin. Gaala beektu mena mooti gaala beektan oolama yee agarree oo gaala arban dhabdan akka jedhu warri dhalatan gaalatuma dalageessa deemti sareen immoo gaala dhabattu argiti sareen silaa erga waa darbee jirti dudduubatti jirtu argani darbee jirti sareen gaalli gaafanni kar jechuun humtu haphee sareen duukamte Haloda, indah kau haloda, ada dugu ada ni. Aku akan bertemu. Sudah sudah, agak lekut ni bertemu. Galah besar itu tak ranjat. Aku minta kasih dia tu si tegar sisi. Sangat tiap dekat. Kenapa ni? Sareen duga dong. Itu mah itu. Galah be nama dia. Sareen tu nif tu. Jadi me sareen tu nif tu. Jadi me nak je sareen tu nif tu. Gali dia sen nif tu dah. Amma wajib tu maga. Ati nama je utate, ati nama je utanan, ati nama dia utanan ni sagalee se dua naga amat. Garu ati. Wajib cairu dol je segala kalu dirasra. Isa boda jarron kajan wala Yesus. Nani? Isi no wajib buere. Nomo? Nufmo. Ini asin ismidat. Nuf? Terima asin ismidat. Nuf? Yohanes jumpa dia. Mana dia? Hati mak masih secerata. Hilma waaqayyoo secerata nanti. Atau Waktola. Mundike, berbeda-beda kalian kami. Mundike nugaran kalian kami. Ini kia kai fadu kan gubu. Atima, lima waaqayyoo secerata na. Wow, haleluya. Inani Yesus akan jedega. Gapa sana kejedan. Kana foni tu sini mulise miti. Waaqayyoo sawa karadu sini mulise male kana mal miti. Fon miti ni. Kita bisa tu lagi je sino. Ani jare sama. Ani jare? Deda mena ojin. Deda mena balati. Diyila bayda me. Angkomi deda. Keessan jira maleda. Daraban jira. Daraban jitu sitin tu simijat tu diyila ba.
si waraan, si loltu, si qorti. Garuu waan tokko jira. Xumura irratti immoo hojja kan keeti. Dabalaati isa kana amiin jedha. Dabalaati amiin. Okay. Maal jedha? Erga Phexros akka jedhee deebisee fi booda Yesuus Phexros jechuun dhagaa jechuudha waan ta'eef akkuma ati dhagaa taate ani immoo sirrattan waldaa koo maal godhe ijaarradhe. Mee nama si bukkee jiru harka isaa qabii harka ishee qabii baga gammadde waaqayyo waldaa sirratti ijaarrachuu barbaadaadhi. Ammas dabalaa jedhaani maaloome. Ammas dabalaatii jedhaanii hin jedhe. Ammas dabalaatii jedhaanii hin jedhe. Namni gammade immoo amiin jedhee galateeffatu. Ati Phexros jechuun dhagaa jechuu akka ta'e sirrattanii waldaa koo ijaarradhe. Phexros jechuun dhagaa socho'u jechuudha yookaan small stone kan jedhamudha. Dhagaan socho'uun immoo jira golee arfan kan qajeelchu inni immoo Yesuus ilma Waaqayyoo jedhama. Amma waa'ee waldaa kiristaanaa naasoo barbaada walumaa gala. Waldaa koo sirratti ijaarradha jedhe Waaqayyo Phexrosi. Waaqayyo nama kamiirratti waldaa isaa ijaarrata? Waaqayyo nama kamiirratti waldaa dhaabuu barbaada? Nama dhoksaan hin olii galeef nagee. Nama dhoksaan hin olii galeef. Nama si bukkee jirutti waan inni olii siif agalu wedhiin. Nama itti bu'u inni olii siif agalu maal oliin? Namni itti olii galtan immoo iyyaati amiin jedha. Nama dhoksaan olii galeef. Warra Atiliyaas jedhan irratti ni ijaarre Yesuus. Warra raajota keessaa isa tokko jedhan irratti ni ijaarre. Eewudha dhoksaan Yesuus nama galeef. Masiisa jiraataadha. Masiisa jiraataadha isa jedhe. Isaaf irratti waldaa koo ijaare. Hallelujah. Amen. Wow. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yesuusi dhagaa bu'uuraati foundation. Yesuus irratti immoo kan ke'amu fakkeenyaaf kutaa sagalee waaqayyoodhaa isin daddabaltanii dubbifachuu dandeessu. Yohannis 1:42 Efesoon 2:20 itti dabaltanii dubbifachuu dandeessu. Yohannis 1:42 sirrattan ijaarradha jechuun isaa maal jechuu isaati? Wangeela Yohannis nu ibsa. Wangeela Yohannis 1:42 Indiriyaas Simoonin gara Yesuusitti geessee Yesuus isaa ilaalee ati Simoon ilma Yohannis egaa si'achi Keefaas jedhamtee waamamta jedheen. Keefaas jechuun afaan Giriikitti Phexros jechuudha. Phexros jechuun immoo dhagaan sochoone jechuudha. Maal jechuudha? Dabalaati jedha maal hin sochoone? Dhagaan sochoone jechuudha. Efesoon 2:20 Efesoon 2:20 lakkoofsa 19 kaasee dubbisee tola kan jedha. Egaa ani si'achi warra Waaqayyoo qulqullaa'anii wajjin warra mana Waaqayyootiifis malee orma nama biyya diidaas miti. Isin hundee ergamootaaf raajotaa irratti ijaaramtaniif Kiristoos Yesuus immoo ofii isaatii dhagaa godhee qajeeshuudha. Randeebi asa kan dhaggeeffadhaa. Isini orma nama biyya diidaas miti. Erga jedhee booda isini
hundi ergamootaaf raajootaa irratti ijaaramtaniitu. Maaloo? Hundi ergamootaa dhaame? Raajootaa dhaame? Maal jechuudha akka jechuudha? Maal jechuudha? Phexrosi sirratti maal jedhee? Sirratti maal ijaarrata? Mana ijaarrata. Isini Phaawulos immoo hundi ergamootaa fi hundi raajootaa irratti maal taataniitu ijaaramtaniitu jedhe. Maal jechuu barbaadeeti? Ande eessa jira? Eessa jira? Efesoon 2:2 isin hundi ergamootaaf raajootaa irratti ijaaramtaniitu. Kiristoos Yesuus immoo ofii isaatii dhagaa golee qajeeshuudha. Guutummaan ijaarsa sanaa isumaan walitti qabame mana qulqullummaa waaqayyoo ta'uudhaaf gooftaatti hin guddata. Isinis immoo isumaan mana isaa waaqayyo hafuura isaatiin keessa jiraatu taatanii itti ijaaramuu keessanii. Ameen jedhama ture iddoo biraati. Ameen. Namni isa kanatti ameen jedhu. Ameen. Hallelujah. Yesus dhagaa golee qajeeshuudha. Dhagaa golee qajeeshachuun maal jechuudha? Maayizanii irra kan taa'u isa kana warri gimbanyaan sirriitti beeku. Ameen. Hallelujah. Warri gimbanyaan sirriitti beeku isa kana. Achirratti ijaaramtee jirta ati. Eessarratti dhagaa golee qajeeshu isa ta'e irratti. Phexrosin haadha mana sirratti ijaarrata jechuun isaa maal jira? Phexros irratti si ijaaree waaqayyo Yesuus irratti si ijaaree mana isaa. Lakkii waaqayyo sirriidha. Maalchi barbaade ture? Maalchi barbaade? Hundi raajotaa gaafa jedhu. Hundi raajotaa eenyuun? Ohoo asin jirtan eeshi. Dhagaan golee qajeeshu eenyuudhaan? Kaboon eenyuudhaan? Yesuus. Isaan Yesuus irratti ijaaramanii jiru. Ati immoo barsiisa isaanii dubbii isaaniitiin ijaaramta jechuudha. Sirrattan waldaa koo ijaara gaafa jedhu waaqayyo Phexrosin guyyaa tokkicha nama 3,000 ijaare Yesuus. Kana jechuun maal jechuudha? Nama 3,000 gara mootummaa waaqayyootti fide. Maal godhee? Barsiisa barsiise. Naqsiin karaa kee namni tokko gara Yesuus gaafa dhufu waldaa ijaaraa hirtachuudhaati. Nama si bukkee jirutti harka qabiiti waldaa ijaaraa hirtaadhi. Baga gammaddeedhiin. Yesuus irratti mana isaa ijaarrataa jiraadhiin. Ameen jedhaa galateeffadhaa Yesuusin. Galateeffadhaa. Yeeshoo ibsaa badda. Ani jira garuu. Hallelujah. Egaan waldaa isaa Phexros jechuun dhagaa xiqqoodha. Dhagaa guddaan Yesuusin. Hallelujah. Dhagaa guddaa kana irratti Yesuus mana isaa ijaarrata. Sirratti mana isaa ijaarrata waaqayyo. Ameen. Eda balaati ameen jedha. Ameen. Egaan manni ijaarame kun immoo akkam taalaata? Mana akkamiiti ijaarama? Namni tokko qoffaadhaan ijaarrachuu danda'a. Qophaa Hordooftoota boqonnaa jedhu dubbifadhaa. Qoffaadhaan ijaarrachuu danda'a. Iyyannaan dhagaan ijaarrachuu danda'a. Iyyannaan mukaan ijaarrachuu danda'a. Akka barbaadetti ijaarrachuu danda'a namni tokko. Isa kana isa akka barbaadetti ijaarrata. Sagaleen waaqayyo maal jedha? Akka ati yeroo mana kee ijaarrattu. Ogeessi mana isaa maaliin ijaarrate? Maalirratti ijaarrata? Jedhame ogeessi mana isaa jedha. Dhagaa irratti ijaarrata jedha. Ogeessi mana isaa jedha. Maalirratti ijaarrata? Dhagaa irratti ijaarrata. Dhagaan sun eewu dhagaa? Yesuus. Jedhame na wajjin. Dabalaati jedhame? Dabalaati jedhame? Nama si bukkee jiru harka isaa qabii harka ishee qabii. Yesuus 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 irratti ijaarradhu dhaani. Yesuus Yesuus Yesuus. Dabalitti mamayyuu Yesuus Yesuus Yesuus. Hallelujah. Amen. Namni Yesuus irratti ijaarame hambee lolli yoo dhufees qoramsi yoo dhufees bu'aa bayii yoo dhufee argachuun yoo dhufee dhabuun yoo dhufee hin mittu. Eewra dhaabatee jira. Amoon eewra dhaabatee jira. Yesuus irra dhaabatee jira. Warri mana isaanii Yesuus irratti ijaarratan maal fakkaatu?
Amen. Ida balate amen. Harki waaqayyoo as jiru hidha hiika. Randee biya harki waaqayyoo as jiru maali kan jedhe hidha hiika. Kanaaf namoonni dhukkubsataa gaddaa dhuftan har'a sagalee gammachuu tokkotu si qaqqaba. Randee biya ammas namoonni gaddaa boo'aa dhuftan har'a waaqayyo sagalee gammachuu si dhageessisa jedha. Namni isa kanatti amanuu ameena jedhatu. Nama si bukkee jiru itti naabu. Hallelujah. Amen. Harka keessa ol kaasaatiin immoo. Ibee kamirraa hafayyanii. Hafayyanii. Hiikamanii. Of keessaa dhabaa. Amiin. Of keessaa dhabaa. Amiin. Of keessaa dhabaa. Hiikamaa maqaa Yesuusiin. Ol bakkaas harka keessa ol bakkaas. Ol bakkaas. Ol bakkaas. Ol bakkaas. Tana jaja maqaa Yesuusiin. Ibee kam laphee qabatee sammuu qabatee miila qabatee kan jiru garaa qabatee kan jiru. Hallelujah. Ibee mul'atu ibeen hin mul'anne ibeen manni yaalaa furmaatatti dhabe humna dhiiga Yesuusiin. Ol kaas harkuma kee. Buqqeera si keessaa. Buqqeera si keessaa. Yesuus. Buqqeera si keessaa. Buqqeera si keessaa. Yesuus. Buqqeera si keessaa. Buqqeera si keessaa. Seera maqaa Yesuusiin. Buqqeera maqaa Yesuusiin. Hallelujah. Buqqeera maqaa Yesuusiin. Yesuus. Hallelujah. Buqqeera maqaa Gooftaatiin. Harka keessa qabaa ijoollee waaqaa buqqeera keessaa fayyi maqaa Gooftaa dhiiga Yesuusiin. Hallelujah. Fayyi dhiiga Yesuusiin. Amen. Fayyi maqaa Gooftaa. Dhabof keessaa. Dhabof keessaa. Dhabof keessaa. Amen. Dhabof keessaa. Maqaa Yesuusiin dhabof keessaa. Amen. Dhiiga Yesuusiin dhabof keessaa. Dhabof keessaa. Dhabof keessaa. Dhabof keessaa. Dhabof keessaa. Fayyi maqaa Gooftaa. Fayyinni siifatu. Fayyinni siifatu. Fayyi. Dhabof keessaa. Dhabof keessaa. Dhabof keessaa qaba. Dhabof keessaa. Yesuusiin dhabof keessaa. Dhiiga Yesuusiin dhabof keessaa. Dhabof keessaa. Yesuus Kiristoosiin dhabof keessaa. Yesuus Kiristoosiin fayyi. Yesuusiin fayyi. Yesuusiin fayyi. Fayyi maqaa Gooftaa. Nagaan siifatu. 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 Amen. Nagaan siifatu. Nagaan siifatu. Mee ani kameeraadhaa sin duwwaa. Ani kameera. Jedhaa sochoo ani kameera jedhaa. Ani kameera. Gadi jedhaa ol jedhaa. Gadi jedhaa ol jedhaa. Kameera. Gadi jedhaa ol jedhaa. Jedhaa gadi jedhaa ol jedhaa. Hallelujah. Hiikamaa hafaa maqaa Yesuus. Waan sila gochuu hin dandeenye hojjedhaa. Waan sila gochuu hin dandeenye hojjedhaa. Ishi maallaqaa keemmaatti nuti nagaa agargoo. Wanta sila gochuu hin dandeenye hojjedhaan jedha. Jedhaa dafa. Wanta sila gochuu hin dandeenye hojjedhaa. Dafa. Siniifa. Fayyinni siniifa ta'u. Ameen jedhaafa. Ameen. Mee ani fayyeera jedhaa. Ani fayyeera. Hiikameera jedhaa. Hiikameera. Ta'e dhugaa baatu? Kottaa dhugaa ba'a. Ishi nagaan isiniifa ta'u. Dhibeen qaba sitti hin deebiin hiikamaatii hafaa galateeffadhaa fi.
carraadhaa laattee mucaa kee waan na godhatteef ulfaadhu. Seexana foon biyya lafaa ganeera. Iyesuusiin fayyisaa lubbuu kootii godhadhee fudhadheera. Maqaa koo galmee jireenyaa irratti waan naa caafteef ulfaadhu. Ameen. Yesuusiin ni beekamirraa fayyani. Mana kee keessa dhaabatanii warra si tajaajilan ta'anii barri isaanii mana keetti xumuramu. Hafuurra baarsaa kan isaan lolurraa qabeera. Nagaa guutuun maatii kanaaf ijoollota kanaaf ta'eera. Maqaa Yesuusiin ameen. Isiin eessa jiru? Shifar. Isaan kana